Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan har'aa facaasaa hagayya 22 bara 2023 yoo ta'u, odeeffannoowwan har'aaf qabanne isin biraan geenya. Odeeffannoowwan kanneen waliin anaa Gaajimaatii haga dhumaatti nu waliin turan dhaamsa Finfinnee Maltiimiidiyaati. Mataawwan odeeffannoo har'aa keessaa humnoonni faannoo hawaasa Oromoo ajjeesaa ukkaamsaa jiraachuu, gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamer dhimma nageenya baha Afrikaa irratti biyyoota alaa waliin marii taasisuuf saganteeffachuu dabalatee kaanis of harkaa qabnaa amma gara bal'inaas ta'an isin dabarsa. Dhalattoota Oromoo Wallagga Ba'aa irraa lola faannoo dheessuun baqatan irratti haleellaa gaggeeffamee lubbuun namoota 7 galaafatamuun himame. Loltoonni faannoo haleellaa gaggeessanii numaa hammeessanii jiraachuu gabaasaaleen ba'aa jiran ifoomsaniiru. Humnoonni kunneen nama nagaa billaan qalanii ajjeesuun haala suukanneessaa gurraaf ijaaf hin tolleen miidhaa geessisuu cimsanii itti fufaniiru jedhani. Gabaasa argameen dhibbana jechuun dilbata darbee hagayya 20 bara 2023 Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu keessatti lubbuu namoota 7 ajjeesuun himameera. Ajjechaan kun kan raawwate aanaa Kiiramuu ganda caffee guddinaa Araddaa Noolee keessatti yoo ta'u, bakka eerame kanatti lubbuun dargaggoota 5 galaafatamuu himamee jira. Ajjecha aanaa Kiiramuu ganda gurraa keessatti raawwate kanas humnoonni faannoo raawwachuu isaaniitu ibsame. Dargaggoonni kunneen qalamanii kan ajjeefaman ta'uu kan ibsu gabaasichi, haalli ajjechaa kanaas dargaggoonni 6 wal qabatanii qe'ee irraa godaanan ilaaluuf osoo deemanii humnoota faannoon marfamanii qabamuun 5 achumatti qalamanii tokko as buuteen isaa dhabamuudha kan himame. Dargaggoota haala suukanneessaan ajjeefaman kana keessaa dargaggoonni 3 maatii tokko keessaa ta'uu himame. Dargaggoonni erga qe'ee isaanii irraa godaananii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Gulfaatti baqatanii kan turan ta'uu gabaasame. Akkasumas aanaa Kiiramuu ganda Baddeessaa keessatti ammoo namoonni 2 faannoon ajjeefamaniiru kan jedhu gabaasichi. Namoonni kunis ganda Tokkummaa Qoqqoffeetti baqachuun jiraataa osoo jiranii qe'ee fi qabeenya isaanii ilaaluuf osoo adeemanii finxaaleeyyii kanaan ajjeefamuudha kan himame. Guyyaa jedhame kana walumaa galaan namoonni 7 aanaa Kiiramuutti ajjeefamuu isaanii gabaasichi ifoomseera. Odeeffannoo itti aanuun ammas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota 8 ukkaamsuudha kan gabaasame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imala irra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandii irraa ukkaamsanii fudhatanii jechuun bulchiinsi aanichaa gabaase. Jiraattonnii fi itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Hayileen guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo konkolaataan namoota imalchiisaa jiru dabalatee namoota konkolaaticha keessa turan 8 ugguruu isaanii dhaabbata raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti naannoo Amaaraatti uumameen wal qabatee haleellaa fi miidhaa hidhattootaaf kan saaxilame aanaa Abbichuu fi Nya'aatti hanga ammaatti lubbuun namoota 6 darbuudha kan gabaasame. Kana keessaa haleellaa hidhattoonni faannoo jimaataa akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 12 bara 2015 halkan raawwataniin milishoonni aanichaa 3 ajjeefamuu itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Hayileen dubbataniiru. Gandoonni aanichaa 7 aanaalee naannoo Amaaraa waliin kan wal daangessan ta'uu isaatiin wal qabatee yaaddoon haleellaa hidhattoota faannoo ammallee olaanaa ta'uu obbo Abdataa fi jiraataan aanichaa ni himu. Haalli nageenyaa baay'ee yaaddessaadha. Namni tokko kan gadi ba'ee waa hojjetatu yookiin waa dalagatu hin jiru jedhani. Jiraataan aanaa Abbichuu fi Nya'aa sababa yaaddoo nageenyaa maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan kun. Jiraataan kun firoottan dhiyoo 2 kaleessaa dheengadda dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 13 bara 2015 hidhattoota faannoon jalaa butamuu himuun hundi keenya yoo balbala cufanneeti ta'aa jirraa jechuun dubbataniiru. Gama biraatiin itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayileeyyee haalli hidhattoota faannoo guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Gara Siyaadabirii fi Waayyuudhaa hanga Dabra Biraanitti kallattii hundaanuu marsaniiti kan sochii taasisaa jiranii jedhaniiru. Oduu biraatiin Saawudii Arabiyaan lammiileen Itoophiyaa daangaa biyyattii qaxxaamuruu yaalan ajjeesuu Human Rights Watch gabaase. Eegdonni daangaa Saawudii Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa karaa Yemen daangaa biyyattii qaxxaamuruu yaalan ajjeesuu dhaabbanni falma mirga namoomaa Human Rights Watch himee jira. Dhukaasa eegdota daangaa Saawudii Arabiyaatiin banameen adoolessaa bara 2022 hanga waxabajjii 2023tti lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'aman daangaa irratti ajjeefamuu eeruun gochaan kun yakka namoomaatii jechuun Human Rights Watch balaaleffate.
Mootummaan Saawudii haala dubartootaa fi daa'imman hedduu dhoksaadhaan ajjeesaa karaa biraatiin maqaa gaarii uummachuuf jecha ispoortii addunyaatiif qarshii biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasaa jiraachuu ibsichi eereera. Akkasumas mootummaan Saawudii seera baqattoonnii fi koolugaltoonni akka ajjeefaman labsu kamiyyuu akka dhabamsiisu gaafatee biyyoonni dhimmichi yaaddeessu hundinuu itti gaafatamummaa mirkaneessuuf mootummaa Saawudii irratti dhiibbaa akka taasisanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimmicha akka qoratu Human Rights Watch gaafatee jira. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota daangaa qaxxaamuruu yaalan irratti meeshaa waraanaa gurguddaa dho'anii fi kan dhiyeenya irra jiran rasaasaan ajjeesuu ibsi Human Rights Watch kun addeesseera. Qaamolee tikaa daangaa kanneen qaama kam rukutamuu akka filatan imaltoota erga gaafatanii booda dhukaasanii miidhaa jiraachuu gabaasichi dabalee addeesseera. Itoophiyaanonni 750,000tti dhiyaatan Saawud Arabiyaa keessa jiraachuus gabaasni kun ni ifoomsa. Oduudhumaatiin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamer haala nageenya gaanfa Afrikaa kan naannoo Oromiyaa dabalatee jiru irratti biyyoota Awurooppaa waliin mari'achuuf akka jiru hime. Gaanfa Afrikaatti jilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer waa'ee haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti biyyoottan Awurooppaa wajjin mari'achuudhaaf deemuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Akka ibsi ministeera dhimma alaa kun jedhetti Maayik Haamer hagayya 19 bara 2023 kaasee amma hagayya 26 bara 2023 turtii Awurooppaa keessatti taasisan Istookholmii yookaan Siwiidinitti jalqabanii jiru. Istookholmitti walgahii waa'ee bishaanii irratti taasifamuu fi dhaabbata Inistituutii Bishaan Addunyaatiin kan qophaa'e irratti hidha guddichi laga Abbayyaatiin walqabatee waa'ee bulchiinsaa fi itti fayyadamni bishaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti qabu ilaalchisee akka dubbatan ibsameera. Walgahii Istookholmii booddee gara Beeljiyeemitti ce'uudhaan waa'ee dhimma nageenya Itoophiyaa fi Sudaan irratti akka mari'atan ibsame. Walgahii kana irratti rakkina nageenya Itoophiyaa keessa jiru akkasuma kan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa haala karaa nagaatiin hiikuun danda'amuu fi akkaataa siviilota baraaruun danda'amu irratti akka xiyyeeffatan gabaasame. Waldhabdee kaaba Itoophiyaa irratti waliigaltee Piriitooriyaa keessatti mallatteeffame akkaataa lammiilee Itoophiyaa hundaaf bu'aa buusuu danda'u irratti ammaan akka hojii irra oolaa jiru irrattis akka dubbatan ibsameera. Sudaan keessatti akkaataa wal waraansi dhaabbatee mootummaa siviilotaa dimokiraatawaa ta'e hundeessuun danda'amuu fi fedhii gargaarsa namoomaa naannichaa keessa jiruuf haala gargaarsa laachuun danda'amu irrattis akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi eeree jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nuti har'aaf qabannee jirru kana fakkaataa qophiilee keenya biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.